Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaawwan adda addaa keessatti tarkaanfii laaleessaa fudhachuu beeksise. Dhimma kana ilaalchisuun ammoo gama mootummaatii maaltu jedhame gabaasa guutuu kan dhageessan ta'a. Oduu keenya isaa itti aanuun Itiyoophiyaan ministeera muummee Abiy Ahmediin bulaa jirtu tarree biyyoota liqii kaffaluu dadhabaniitti ramadamtee jedhame. Dhimma kana ilaalchisuun mootummaan Itiyoophiyaa maal dubbate akkamitti ammoo liqii kana kaffaluu dadhabe gabaasa bal'aa ni dhageessu. Oduu keenya isaa itti aanuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee Kootaa Sabaa akka ulaagaa ramaddii gita hojii olaanaatti kaa'uun isaa niin balaaleffadhaa jedha Izeeman. Profeesar Biraanuu Naggaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee waliin walitti bu'uurratti argamu. Dhimma kana ilaalchisuun gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa har'aa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin Itiyoophiyaan tarree biyyoota liqii kaffaluu dadhabaniitti ramadamtee jedhame. Itiyoophiyaan boondii doolaara biliyoona tokkoon gabaa addunyaa irratti gurgurteef dhala isaa doolaara miliyoona 33 kaffaluu dadhabuun tarree biyyoota liqaa kaffaluu dadhabaniitti akka ramadamte ibsameera. Akka gabaasa ganama kana BBC'n baase agarsiisutti Itiyoophiyaan tarree biyyoota Afrikaa biroo Gaanaa fi Zaambiyaa liqaa kaffaluu hin dandeenye keessatti ramadamtee jirti jedha BBC'n. Ministeerri Faayinaansii Itiyoophiyaa ji'a muddee keessa kaffaltii boondii kaffaluu tursiisuun maamiltoota alaa liqaa kennaniif walqixa ilaaluuf malee Itiyoophiyaan liqaa isheerra jiru kaffaluu dadhabdee miti jechuun ibsanii turan. Kanaaf nuti maallaqas ni qabna kaffaluus ni dandeenya garuu ammoo biyyoota liqaa Itiyoophiyaaf kennan hundaa walqixa ilaaluuf malee rakkoo maallaqaa hin qabnu jechuun ministeerri Faayinaansii Itiyoophiyaa ibsee ture. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa sadaasa 2007 Itiyoophiyaan boondii doolaara biliyoona tokkoon gurgurtee liqii argatteef dhala isaa kaffaltee kan xumuruu qabdu hanga sadaasa darbeetti ture. Guyyaan kun wayita xumuramu mootummaan liqii kana yeroo qabameef keessatti kaffaluu akka hin dandeenye sadaasa 1 2016 ibsuun isaa kan yaadatamudha. Gurgurtaa boondii kanaatiif waggaatti dhalli kaffalamuu qabu dhibbeentaa 6.65 ture jedhama. Shallaggiin kun kan waggaa ta'us kaffaltiin garuu waggaatti yeroo lama yookiin ammoo ji'a 6 kaffalama. Waggaa 10f kan adeemaa ture gurgurtaan boondii kun bara dhufu jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 2017 guutummaatti Itiyoophiyaa irraa kaffalamee xumuramuutu irra ture. Boondiin kun erga gurguramee waggoota 10 jiran keessatti mootummaan liqeessitootaaf dhala kaffalee xumuramuutu isarra ture. Ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa garuu dhala kana kaffaluu akka hin dandeenye ibsee kan ture yoo ta'u Itiyoophiyaan yeroo qabameef keessatti dhala gurgurtaa boondii kana kaffaluu akka hin dandeenye erga ibsitee booda kamisa darbe jechuun akka lakkoofsa Itiyoophiyaa sadaasa 4 2016 abbootii boondii waliin marii akka gaggeessuuf jiran gama faayinaansii Itiyoophiyaatiin ibsamee ture. Ergasii booda ammoo waliin mari'atanis abbootii liqeessitoota kanaa fi mootummaan Itiyoophiyaa walii galuu akka hin dandeenye ibsamee ture. Walumaa galatti Itiyoophiyaan amma biyyoota liqaa kaffaluu hin dandeenye jedhamuun maqaan isii waamama. Oduu keenya isa itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa 2 keessatti tarkaanfii laaleessaa fudhachuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa hedduu du'aaf madoon adabuu ganama kana beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan jajjabaa fudhachaa jiru kana itti fufuun ammoo raayyaa ittisa biyyaa kaampii keessaa buqqaasaa jiraachuu ganama kana ibseeti jira. Lola ganama kana muddee 26 aanaa Kombolchaa fi Coomman Guduruu keessatti gaggeessaa jiruun injifannoo gurguddaa argachuu kan hime waraanni bilisummaa Oromoo. Kanaafis ammoo injifannoowwan kana itti fufsiisuun uummanni Oromoo cinaa akka dhaabbatan gaafateera. Waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Kombolchaa mooraa waraana maafiyaa jechuun kan waame mooraa raayyaa ittisa biyyaa ganda qarree waatiyyoo kan hedduminaan loltoonni raayyaa ittisa biyyaa buufatanii jiran irratti tarkaanfii fudhatee loltoota raayyaa ittisa biyyaa 126 ajjeesuun 159 madeessuun
soddoma ammoo to'annaa jala oolchuu yookiin ammoo harkaan qabuu waboon beeksiseera. Gama meeshaa waraanaatiin ammoo ganda qarree waatiyyoo kana keessatti dishqaa 3, moortoraa 2, RPG 1, qumbullaa moortoraa 40, rasaasa bireenaa fi AKM 6,000 olii fi akkasumas ammoo qophiiwwan waraanaa adda addaa irraa hiikuun kanneen biroo barbadeessuu buqqisuu isaa waraanni bilisummaa Oromoo himeeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon godinichuma kana aanaa Coomman Guduruu magaalaa Gabatee keessatti tarkaanfii ilaalee isaa fudhachuun mooraa waraana raayyaa ittisa biyyaa keessa kan jiran hedduu isaanii buqqisuu waboon beeksiseeti jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti lolli kun ammayyuu itti fufee kan jiru ta'uu ibsuun waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana jabeessee kan itti fufu ta'uu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromootii fi raayyaan ittisa biyyaa erga mariin araaraa waboo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame milkii malee xumurame as lola Oromiyaatti gaggeessan guyyaadhaa gara guyyaatti dabaluu irratti argamu. Haa ta'u malee ammoo injifannoowwan gurguddaa waraanni bilisummaa Oromoo argadheera jechuun ibsu kana ilaalchisee gama mootummaa Itoophiyaatti hanga oduun kun qindaa'etti homaa hin dubbatamne. Oduu keenya isaa biraatiin bulchiinsi magaalaa Finfinnee Kootaa Sabaa akka ulaagaa ramaddii gita hojii olaanaatti kaa'uu isaa nin balaaleffadhaa jedha Izeeman. Qormaata ga'umsaa hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinneetiif kennamu ilaalchisee bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsa akka laatu paartiin lammiilee Itoophiyaa haqa hawaasummaa yookaan ammoo Izeemaa jedhamu gaafateera. Paartichi ibsa kaleessa baaseen barbaachisummaa qormaatichaa irratti akka amanu eeruun haa ta'u malee ammoo waajjira tokko keessa baay'inni daayirektarootatii fi hooggantoota saba tokkorraa kan ta'an parsantii 40 akka hin caalle godhamuuf karoorfamu ilaalchisee ibsa laatamu akka qabu ibseera. Akka mootummaan gama isaatiin ibsaa jirutti ammoo waajjira tokko keessatti saba Amaaraatis ta'ee sabni Oromoo saba tokkorraa kan ba'an parsantii 40 waajjira tokkotti baay'achuu hin qabu kan jedhudha. Mootummaan ammoo akka kana dura waajjira tokko keessatti sabni tokko babal'achuu diduudhaan sabaa fi sablammii waajjira hunda keessatti akka baay'atan gochuuf fedhii akka qabu ibsuu irratti argamu. Kanaaf ammoo qormaata kennuuf dirqame. Dhaabbileen biyyattii keessa jiran hunda lammiilee hundaaf carraa walqixaa kennuu akka qaban akka amanu kan ere Izeeman. Haa ta'u malee ammoo sadarkaa kanaan kootaa sabaa akka ulaagaa olaanaatti kaa'uun tajaajila si'eessuus ta'ee haqa mirkaneessuu irratti faayidaa waan hin qabneef cimsinee balaaleffannaa jedha. Izeeman ammoo kana kan dubbachaa fi jiru magaalaa Finfinnee keessatti waajjiraaleen mootummaa gurguddaadha jedhaman saba tokkoon kan dhuunfatamanidha. Ibsa Izeemarraa akka hubachuun danda'ametti akkuma kana dura waajjira hunda keessatti sabni akka Amaaraa afaan akka dhuunfatanii jiraatan barbaada. Qormaanni ga'umsaa hojjettoota bulchiinsa magaalaa Finfinnee rakkoo teeknikaa mudateen jimmata darbe otoo hin kennamin hafe sanbata dhufu jechuun muddee 30/2023 ganama sa'aatii 2 irraa jalqabe akka laatamu gabaasuun keenyas kan yaadatamudha. Oduu keenya isaa xumuraatii fi biyya alaatiin Raashiyaan hojii meeshaa waraanaa gurguddaa niwukilaraa gara Beelaarusitti dabarsuu xumuruu pirezidaantiin Beelaarus Aleksaandar Lukaashenkoon dubbataniiru. Lukaashenkoon mana maree olaanaa diinagdee Yuureeziyaa irratti hirmaachuuf Seent Peetisbarg galaniiru. Ibsa miidiyaaleedhaaf kennaniin Kireemliin meeshaa waraanaa niwukilaraa muddee gara jalqabaa bara faranjoota 2023 dabarsitee xumurus ibsaniiru. Raashiyaan baay'ina meeshaalee waraanaa garasitti ergite himuu baatanis akka ragaa waajjira isaaniirraa argame mul'isutti haalli hunduu sadarkaa gaarii irra jiraachuu dubbachuu isaa miidiyaan Yuupaay gabaaseera. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin biyyi isaanii Yuukireen waliin waraana gaggeessaa jirtuun meeshaa waraanaa niwukilaraa Beelaarus fageenya gabaabaa irratti akka dhaaban dubbachuun isaanii kan yaadatamudha.